Asoo isin agartanii isin ilaala. Ashama arkafuni mati ibsu obse akam nufturtan naga jirtani zirra kunara video birati walitti deebine dhufne jirra. Video nar asanif qabane dhiyaanne. Tapha ajaa'ibaati challenge dha. Namni video halaalee rifatee yookaan namni video halaalee khoflee. Majjatanitti injiraame. Adabbi takka walii kennu malda. Isinillee namni video halaalee khoflee wala daba qabdanii kophaatti wal alterre deebistee ilaaluu qabdi yoo rifatte video san jechuudha. Haga rifaatuun sasakaa isaa waddutti irra deebitee ilaaluu qabda. Obseeyyuu isin kana. Akka malee waan wasuudha dhufin beekaa akka rifadhu. Arraka kunaa yoo isin jettee akkas nam rifatee kunoo daakuu kana fuula dibnaa jechuun nama rifatee yookaan nama khoflee. Saniifuu challenge kana haga dhumaan wajjin tura isin jenna. Namoonni channel keenya kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Like share subscribe godhuun dagatina isin jenna. Kanuma iddoo galatoomaadha. Subscribing keenya kuma torbaat. Wani irratti mannan jette comment irratti jedhaa samaraatti sandeeyaa. Obsee akkati subscribe kadhattu kana obboleeyyan kiyya cufana. Ayileensii kana jedhee jira. Subscribe godhaaf jedhee kadhadhe si gaafadheetiin jira. Sinna subscribe si godhanii jirani. Akkana gartanii nama jaalachuun akkana. Bakka innaa ishiin asirra teessee subscribe godhattu irraa namni biraallee gara laafee fi subscribe godhaaf jira jechuudha. Obboleeyyan ofiitti illee subscribe godhaaf jedhanii akka naa goosisu jira. Maal jettanii sana? Ajaa'iba dhugaa namni akkas godheef wanni joonaan jiru ammaan tana jalqabarra kaasee ilaalla viidiyoo tokko obsee ilaalla takkan ilaalla. Namni viidiyoo ta'e ilaalee hoflee isiillee as keessa tasas jettee bantee agarsiisti. Ani kolfoo duraanuu kolfoo iyyuu hin jaalladhu. Wanni isin yoo qabdan an viidiyoo tana naatu ilaaleetiin jiranii garuu kamallee rifachiistee obsiis akka akkasii rifachiiftu akkasii kobalchiistu ilaaluuf hin dhufe. Ilaalee rifaati sun keessaa bahee gadhufee ilaalame tabii akkana hin jira. Maaliif mitanii? Isiillee akka akkasii kobaltu yookaan immoo akka isiin rifattu ilaaluuf hin deema. Rifadheetiin jedhu wanti isin akka malee rifadheetiin dura argusanii soo wajjin ilaalla. Hagudhuma sagantaa keenya inni hojii turan afeerraa keenya ammaan tana gara komarii yookaan tapha keenya yookaan immoo challenge keenya kana dabarraa saniifuu yoo obsiin kofaltee ni dibama yoo nan kofle immoo ni dibamti jechuudha. Viidiyoo lama ni dibama seda ni dibama jechuudha. Saniifuu haga dhumaan hojii turaadha tara wal garsiisnaa jechuudha. Viidiyoo iddoo keessa jira isin isa barbaaddan agarsiisti gartee atis isa barbaaddan agarsiista anis isa barbaaddan agarsiisa jechuudha. Si galee jiraame saniifuu takkaffaa sirraa eegalla. Godha no. Rifatee jirte waan taateefi. Ani gartanii ani tapha kana hin fedhu hin jaalladhu ibsa tapha kanas hin jaalladhu hin beektu. Garuu ayee xiqqeessina diib. Walii gallee jira na fakkaata. Guddaa miti. Meeshaa mul'atu ibsa. Bakka hai atakana hai at makeup na dibu jirta sa garuu na kana namarran naqane. Naga akkas taatoo ta'edha. Amma gara viidiyoo lamaffaa obsee ni agarsiisa yoo nan kofle carraa isii ta'eefi ni goote jechuudha. Awwanni hundi waan nan kofalchiifne hin koflu. Agarsiisti maal qaba? Tuntuma kayiti lifti yeroo jalqabaa tiktii hortullee kattaate. Fedi ka hayi ibsa disika. Qajeelina ta'i. Qajeelina ta'i taban fedhan. Please akkuma akkatti hono taatana biyya. Haga ganni kiya. Ibsa disika fedi. Obsee matak. Amma diga kana dibu male. Lala ne. Kumaan qabu taraa hewan taatiif waan fedhe godhe namoota gisee isaatti ni fayyadamaa jechuudha. Next. Akkana dibeemi akkana diban laalata. Alla nama marara dhugaa. Nama kufalchisu kun waan nama kufalchisu natti hin kolfunka. Miskina mee burra bismillah la irra. Ibsaan natti beekteeti. Waynuu barreetti. Kawan. Lala nama jiru lala.
ada nak. Kalau ni cakap sebenarnya, apa syada yang mana? Gare. Ada kau seti dirgi menembung kudu bete. Mari, ma fratelli. Ijana Senegal. Me ijana sulliata. Me sulliata ijana. Tamni kenya harbo kata mari ijana ni bete ni sin. Baka raha kudu nani sini karte. Gizi udah bare. Tabacu bakar rupna. Hom baka tabati. Isini le mal kudu kapdani no jini. Tabacu kapdan jechuna. No jin tabada hofla. Ini kabe kisgona ini leka ane bad. Farjichar. Ana nyichi. Kasgole kisgona. Woi be tere sisen. Izin tak kam bed beda. Hoka gistaka. Ya gistaka hoka. Gistaka to kaje to. Mafdo. Gistaka hoka. Uno akana be ganja chula tenya. Ta faranja mo aka qabde kisgote. Aka darbi de kisgo isara ka fete gote chula. Riwani da sam be kani giwand bach fela. Da aka woli himan face to face badani bere tenya mo. Yabo hoka yabo hoka. Buku semua tak kaya mo. Ana da. Aki dia mati mal. Makin nak gote. Aka semua sih. Ngopsihan. Man saat safu bet. Yo kastade. Yo dugumane khay rachon dija da frati kasyo kapat je chula. Dubartin tenya ndu shamara tenya. Ama option ha okay so singertani. Oso singertani me. Me oso singertani. Ana keling. Like sejak aku senga. Kota. Lala isit. Koi. Akan nomor buti. Oso isina gertani isit lala. Mana radhi sur badde di. Makeup pe jaiba takkan di barra. Fidetek. Hai bhai, gol mabruk. Karena gua harga video sih kapan dana video deh nama kasih lagi itu. Wih, harga Tira bega. diri. Kufal tiba. Hadu bakal gana please akati akan mereka ngono. Amma ma sirri gishi. Sirri. Berkah. Kan nama fakata mal beda Betani. Irti tenya akasi miti. Pakai nyabi? Irti tenya akasi miti. Kalau irti araba kami ni suara biara bayi tani beda ni. Ama shantam tese, ama jadam tese, ama furtam tese, sodam tese, gah malak kerja tu kau pernah lagarti mana? Sandolo tu berarti aku ndan desu. Sanibu gah bidar kan sih kau ada tesi mana? Terkawa? Gambar tu terai gambar cura. Wih, kapan tu? Mal kap. Kayaknya malah harga kau cuma miti wul. Wul kan? Isam berarti haji nabi ya? Orang tindoma. Baru apa pun macam sebenarnya. Aku ada orang muda ti malu. Aku mau legal hati harus nafsu. Mal tahu? No, namo. Aku legal hati? No. Aku legal hati. Berarti le, kisi orang kan? Akan. Negara semua apa ya? Akan. Wanjat asal. Wanda mau falsistakan sandima. Yeroo tokko naannoo Boorana sanatti gara jechuun baadiyyaa keessa haruusan waamanii beektani. Haruusan yaamanii. Cidha. Ayyee. Faamilee jechuun abbaa kiyyaa, umma kiyyaa, obboleetti kiyyaa akkas taane ana wajjin deemu. Deemni jennaani injiraame. Cidha sanarratti sisteriin ergatamtee gara dhibii deemte beekta dukkaana deemte. Kaardii biti immoo akkas jedhee erginatti fakkaatan beeku garuu inna deemte siin inna faazareen gadi bahee ala dhaabate gadi kaadhu ennaani laal gadi kaadhu sinquufne namichi kana hin quufne taanuu gaafadhadhaan jaarolee turaata maan jechuun naan gadi kaadhe jechuun fiigiti kootti jechuudha jennaan akka amma shawafatti yookaan immoo garabatti gadi kaadhu jechuun hiika qabdi. Garuu ammoo gadi kaadhe na akkamiin gadi kaadhe talaan jedhan taltiqqoo aganaa talaan jedhan sinquufne ta'e. Innaa geertanii akkasii jechuudha. Waan nama fakkiisaa jira. Amma ijoon takka dubbadhee isin hundi nama faltan beekte. Tokko nama hin saalfachiisti malee hin dubbadhaa ture garuu tokko ishee. Nama saala jettuuni wanni isin godha gara keenyatti waan qaanyii qabaatii miti fakkeenya maal jechuu beekanii akka hariitti juutii argite fakkeenya yoo okaatii yoo jette
yookaan immoo bakka asumatti hin dhiisan lolli yoo nama waltanii ammallee isaan safuun beeku waan naan jettanii asumatti hin dhiisa waan loqota ta'eef duraan dubbachuu fee amma obsee nu kofaltee nustu. Dubbadhu ka haayee nu kofalchiis. Maal rakkoo qaba jechuun loqonni adda addaa atiin akka akkasii namni beeku hin jira waan ta'eef rakkoo hin qabu. Gaafa xiqqaas qaba. Addunyaa kanarratti jechuudha. Jechi afaan hundaan dubbatamu jecha tokko ibsamu kami. Addunyaa kan guutuu. Hello. Hello. Indibsi gora habra dubbatin. Listen deebisa. Indibsi. Nagaa tokko nagaa. Lekki lama si godha. Tokko nagaa. Lekki si dabala sadi si godha. I love you. I love you no. Afaan Amaaraatti waddi shaallo si jaaladha afaan Oromootiin. Ana kuppenda. Waaku jaalaa. Waaku jaalaa. Hudduudha. Beekna jalaa maanta dhageeta afaan Oromoo. Waaku jaalaa. Naya kali ana waaku jaalaa. Wallahi aniga waa fuuq war afriye. Wallahi ba. La ilaha. Yaab Somali mata kana. Wadu Kenya arantana tikko way wajji barone kana boda. Mi ab Somali mata kana mi aniga je. Aniga Somali mata kana. Sahi wabarata je. Wah wabarata. Wabarata. Aniga wabarata. Tuqa Somali sobara dinati tola bayinati tola. Wallahi kan Somali jira biyu jira Somali bayu juan jira no buat kerana syakal lu jira. Sama berat sih afan Oromoo wallahi tibiti waris tu baca afan Oromoo tu guru wallahi tibiti. Karena mesin jannah mana jirreti. Amma mana tu sahaja jiru kore. Mishangana tensienne. Mishangana jechuun mana yoo jijjiiratanii waan hundayyuu haarawaa waan godhaniif waan haarawaa saniif qabannee waan dhuftuuf wayi. Saniifi akka keenyatu challenge kun yeroo gabaabee yeroo muraasa booda prank jettanii si gamanee dhufna inshallah. So subscribe dhugaa kan yaadee as gubbaan taa'ee gartee ganamaaf galgalallee yaadu waan prank godhu sitti ati akkam yaaddasaa gartanii osoo ittiin himne kan dhugaa ibsuun akka inni maraatu hojjechuuf irra baadee jira yaadee jira dhugaa ati tokko wajjin yaadee jira adda kiyyaallee godheetiin isaan garsiisa. Prank ajaa'ibaatti isanii dhufu jira maatii kennaa hanga viidiyoo biraatii walitti. Bakka viidiyoo keenya gabaabaa irratti rahama. YouTube jechuun mana keenya jechuun mana keessanii gizii Dr. Raawwa jiru qabnaa jechuudha akka teenyeeti. Ha sana fata. Irma ko kompleet ma deemu fi. Yaa murasa waa'ee jibiisnu raawwatisnu garuu galatooma alfaa gammaan dalatti gara kuma 75 galu jira. Kun galata keessanii jechuudha hedduu ulfaadhaadha. Itti jabaadha isiniin jenne itti jabaadha ulfaadha nu jiraadha. Nu ulfaadha. Umrii nu dheeradha. Nuuf jiraadha. Isin jaalan. Kan fuudhin fuudha. Dibaraati wal deemnutti. Isan jaalana subscribe gochuun daqatina. Bye bye.